qalbiin na cabe dubartii ulfaa. Ummaatii yana fakkaate ummaatiyyatu yeroo ulfooftu homa hunda yaa'e homa hunda dhaga'amu kan nyaachisaanii. Wallahi qalbiin na cabde jechuudha. Narri fadhee viidiyoo sanni onna dhee akka karaa keessaatiin wannoo na himi. Kuma takka kiiloon 2,000. Okay. Kiiloo 2. Kiiloon tokko meeqa abdi? Kilo mo. Salam alaikum. Waalaikum salam. Wallahi yani kuno guys. Asin dura diko wallolle blog godhe ture deebisee achi as inni illee follow nan goone ani illee follow hin goone. Gin kaleessa viidiyoo sammucha makana waliin kan waraabanii jiran wayii argee qalbiin na cabde wallahi. Jechuun narri fadhe intala dubaraa takka wanna jette takka wanna dheetiin jechuudha. Ulfa garaa qabdi natti fakkaata. Kanaaf inshallah rabbi si haayii kuna gayaani shunkurtii malee maal bitti. Itti dabalaa fi isinillee akkaawuntii isiniif haayimu ishee hiriyoonni tiyya jechuudha. Waan rabbi isin laaffisee jedhu itti dabalaa fi hiriyoonni tiyya. Rabbiin inshallah gizee ulfooftaniitiin jettan ni argitanii isinillee waan ulfi qabu. Wallaahi billaahi girgiddaa manaa kana si kajeelchisa. Cinqa. Akkaawuntii himimee. Re'een takkittiin kumamee tokko re'ee siibillee kaltaate qoyaame. Indom koi seenaa dalannaayyuu re'ee bittee akka nu arginutti mummurtee fi viidiyoo nu hojjettee miskiina mana madaamiiti du'aayii gootaaf re'ee meeqa koi re'ee binnaa gayoo miti gaayis re'ee meeqa. Re'een 12,000. Akkasana re'ee hin binna re'ee binnuu jedhana re'ee binnuu fi wallahi imamoota mana madaamii eenaan jedhame eenaan jedha. Wallahi jette kuno bakka. Okay. Amma laal nama 1,000 fi 400 asirra jira. Akkaawuntii isiniif haa himu waan rabbi isinii laaffise akkaawuntii isarratti taphtap gootaniif qimamoota mana madaam. Akkaawuntii irratti jechuudha waan rabbi isinii laaffise haa bitee fi nyaattu garame quuftee haa nyaattu jechuudha. Wallahi qalbiin na cabe wallahi. Amma waan diyaaspooraan tokko galchuu. Akkaawuntii himi ati ishee abdi. Okay, akkaawuntii haa qabatan ishee. Okay, akkaawuntii himi. Anaafillee himi akkaawuntii. Anaafillee akkaawuntii naa himi. Hiriyyiti hiriyaa takkatti illee si ergaa. 1,000. Okay, bye. 1,000. 70. 70. 28. 28. 57. 57. 8 33. 8 33. Okay. Qabadhaa guys. Hundi keessanuyyuu jechuudha. Warroonni ergitaniif wallahi billahi jechuudha. Hedduu iddoo guddaa na biraa qabdan. Keessattuu dubartii ulfaati. Dhugamatti kan nama hundaa caala jechuudha. Namni isii bira wallahi waan kana gootan ana biratti jazaa guddaa qabdan. Maqaa himi maqaa. Yaa Rabbi akkaawuntiin kiyya nama 42tu akkaawuntii barreesse. Inaante minoo naachuu Rabbi jedhaati. Nama 42tu akkaawuntii barreesse. Akkaawuntii kanaan afaaniin isinii himu malee hin qabatina. Warri koomentiidha koomentii cufaa yeroo tokko. Yeroo tokko koomentii cufaa warri koomentiidha. Warri modiiteraa. Baqaroota bar modiiteroonni mana kiyyaa tunni. Cufaa qo'ee. Modiiterri mana kiyyaa koomentii cufaa. Modiiterri mana kiyyaa. Okay, asillee cufe anis. Ani cufaa qo'ee. Ni chaarjeris. Anuun cufaa dhiisaa. Isin modiitera baadhaatumaan ittiin zoora dhiisaa. Anuu ofirraa cufaa qo'ee. Yaa isin baadhaatuma zoora modiitera okee. Rakkoon qabu geexinnataaf isinii kenne waan ta'eef isin baadhaati zooraani. Daqiiqaa takkaafi. Geexinnataaf isinii kenne malee modiitera waan biraatiif isiniif hin kennine ishii. Kun achi. Ababaa 10 guutaa.
Warri galchitan karaa keessaatiin risiitii na erga. Warroonni qarqaartaniin karaa keessaatiin risiitii. Namoonni galchitaniif karaa keessaatiin risiitii. Abaa 11 guutaa. Abdi maqaan eenyunni? Qoy. Abdi maqaan eenyunni? Maqaan akkaawuntii moo? Abdul Waahid. Maa kadumaashii nutti hin kenninati? Kaisiin akka inni kaisii akkaawuntii maqaa. Akkaawuntii kanarratti hin galchina. Feetunatti aare abdi. Amma akkaawuntiin tokko maa bara Muzammil. No kadumaashii. Dumaashiin si bira jirani amma? Dumaashiin si bira jirani? Mee dumaashii? ويا مزمل Nagaa akkam? السلام عليكم Waalaikum salaam. Nagaa jirtu? حياكم انت Jirra. Akkaawuntii keessan nutti maa? Keessa haadha faatee ka dumaashii haa ta'uumi? Kan akkoon qabu ka isaallee ta'ee isa biraa dhaqaame yooma inni haadha manaa isaa tana ta'a ulfaa tana indoon dhoggatee iyyuu innummaanuu hongayaadha maa rakkate tola. No, bu'aa akkasitti yaadina akkaawuntiin jaarsa. Yooma ta'e iyyuutti dhiisa maal guys waa inshallah alarraa ulfoofte ka isaa garaa qabdii miti ishiin tun jechuudha rakkoota kan qabu kamasaa irra galcha. Beekaa godhaadha. Mee namni galchitanii risiitii na ergitan rakkoon qabu dhiisaa wa'a. Laa wallaahi abdiin hin godha gaafa kaan amanee gaafa tokko anu waa itti ergee godhee. Noonni godhaafi dhiisaanii godhaafi abbaa manaati bakka takka jiran osoo bakka biroo jiraatan ni haa fakkaatu bakka takka jiranii beelaa dheebuu wal bira jiranii sii daddabarfatee waan biraa wanni inni godhatu wayin jiru waan dhugu waan sakkaru. Yalla gaas billaahi rabbiin isin haa kennu duniyaadhuma hin qabne riskii ta'e. Miisajjiin seenee na kiimee namni moobaayil baankiidhaan isinii galchee jira. No, miseejiin seenee jiru osoo miseejiin seenee asumatti dhufa gubbaa irratti hin dhageettaati. Arafaan. Abdii atillee gargaariin abdii my brother. Okay. Re'een sun bitamuu qabdi wallaahi lazimarra. Maa inni nutti himaa? Haadha faaxeetti himi? Faamilii ankaleessa jechuudha akkuma tasaa osoo tiktookii kana keessa deemu mucaa kana foolollee walitti hin qabnu abdii kana jechuudha. Haadha manaa isaatiitu ulfaan jirti yookaan ammoo mataa lamaan jechuudha. Ulfaan jirti foon na kajeelchisee waan bitadhuun dhabee jette namni nukaan yookaan birrii 2,300 himiti namni birriin dhibbaatu Itoophiyaa keessatti jireenya Itoophiyaa ni beektani baay'ee ulfaatti. Wallaahi bilookii jala jira ture mana kiyyaasiin dura jechuudha na arrabsee asumarra wali buune bilookii godhee ture foolollee hin deebifnee fi amma akka tasaa hiriyyaa isaa kana jalaan achiin asa seenee ababaa naa darbee jennaan mataa keessattis na kaleessa bakka dhagahee wallaahi isin jedha dhagahee jechuudha viidiyoo san fixuu dadhabe usuu anaatii hoo waan jettu wayii maaliif anaadha tiyyaaf hangafa haati tiyya hoo xiqqaate ijoollee mataa shammojjaha anarratti deette jechuudha. Ulfi maal akka qabu akka waan ofii ulfaahetti haadha tiyyaa irraan argean. Kanaafuyyuu wanna jedhe malee waan biraatiif miti namni rabbi laaffiseef re'ee binnaaf jedheeti namni rabbi laaffiseefi jedhee yoo dandeettanii jettan oma dandeettaniif godhaafi isiniin jechuu barbaadeeti. Anis gama kiyyaan gahee 5,000 galchaaf jedheen iyyadhee jira. Rabbi si haa kennu duniyaadhuma hin qabne rabbi bakka atirraa baaste itti si haa dabalu haadha faaxe. Galatoon ulfaadhu jazaa kee rabbi haa deebi'u wallaahi. Galatoomi haadha faaxeetii Gatiin takkaallee asii 5,000 galcha jirtu. Mee yoo seente qol. An beellamaa miti amma laal miisejjii amma qilil jettuun fedha laale miisejjii amma qilil jettu laale. 10,000 tana gabriel jedhama. Faati. Akkam? نقام درتو Nagaa galata rabbi akkam fayyaa? جرى والله أما متي برون إرقاف والله Okay, أما bor ergitee riisiitii keessannaa ergitaa? ركونك Tolaayye fooloo si godhe fooloo deebisi. Yoo waan birrii meeqa ergitaaf?
si barreesse. Namni na dhagaagani jedheen ergaaf garuu jalatti laa. Tole hayyee tole galatooma ulfaadhu. Rabbi bakka ati irraa baaste itti si haa dabalu. Haadha faate Akkaawuntii qabadhaa. Warroonni wanna jettan. Warroonni na arrabsitan uma barbaaddan haasaya. Arraba keessanii wayin dhagayaame yaana. Ani gaafa shaarmutaa jettanillee aamiin isiniin jedha. Gaafa sheekinaan jettanillee aamiin isiniin jedha. Namni rabbiif jecha wanna jettan qabadhaa. Akkaawuntii 1,728,57 83 3